Hooggantoonni poolisii Itoophiyaa fi Iraan waliigaltee tumsa tikaa fi odeeffannoo mallatteessanii. Itoophiyaa fi Iraan waliigaltee hubannoo dhaabbilee poolisii biyyoota lamaan gidduutti tumsa uumuu dandeessisus mallatteessaniiru. Akka poolisiin federaalaa Itoophiyaa ibsetti waliigalteen Finfinneetti mallattaa'ee yakka daangaa ce'an ittisuuf odeeffannoo tikaa waliif qooduuf akkasumas leenjii fi muuxannoo wal jijjiiruun dandeettii guddisuuf kan kaayeffatedha. Waliigaltee kana kan mallatteessan Komishineeraa Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Damballaash Gamra Mikaa'elii fi gita isaanii Iraan Birgaadeer Jeneraal Ahmed Raazaa Raadaan ta'uu ibsaniiru. Sanadni waliigaltee kanaa bu'uura waliigaltichaan yeroo yerootti hordoffii irratti godhamuun hojiirra kan oolu ta'uun poolisiin federaalaa dubbateera. Ji'a bitootessaa bara kanaa Komishineerri Jeneraal Damballaash jiila qorataa olaanaa forensikii poolisii Dubaay Leetanaal Koloneel Abdullaa Muhammadiin durfamuu waliin mari'achuu isaanii ni yaadatama. Walgahiin waajjira muummee poolisii federaalaatti gaggeeffame kun qorannoo yakkaa irratti tumsa cimsuu irratti kan xiyyeeffate ta'us eerameera. Mariin kun miseensonni garee qorannoo forensikii Emireetota Arabaa Gamtoomanii fi gita isaanii Itoophiyaa kan hirmaachise ta'uu gamadachuun yakka daangaa qaxxaamuraa fi barmaatilee qorannoo irratti yaada wal jijjiiruu jedhameera. Egaa jaallatamtoota keenya qophii qabnu asumarraan goolabnaa yeroo gaarii qabadhaa galatooma.